Eebila 28 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Wallootti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyiin faannoo Amaaraa raawwataniin lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Godina addaa saba Oromoo Walloo ganda caffee dirree naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa daangessutti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa raawwataniin abbaa raddaa dabalatee lubbuun namoota 6 olii darbuu fi loon hedduunis saamamuun ibsame. Hooggantoonni fi jiraattonni godina addaa saba Oromoo Walloo haalichi tiksitoota loonii irratti kan raawwatamee fi gocha humnoota finxaaleeyyiiti jedhan. Abbaan Gadaa Ahmed Mohammad haleellaan sun eebila 11 ijoollee loon tiksaa turan irratti dhukaasa banamuun eegalee jedhaniiru. Dabalataanis dubartiin tokko ajjeefamteetti. Loowwan 340 ta'anis saamamaniiru. Abbaan Raddaas gidduu galee yeroo tasgabbeessuuf yaaletti ajjeefameera jechuun dubbatan. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa ofiin jedhan haleellaa Oromoo Walloo irratti xiyyeeffate waggootaaf raawwataa jiru. Oduuttaanuun Sudaan Kibbaa Raasaa magaalaa Juubaatti balaa xiyyaaraa mudatee lubbuun namaa darbe. Xiyyaarri imaltoota magaalaa guddoo Sudaan Kibbaa Juubaatti kufuun balaliisaa dabalatee lubbuu namoota 14 galaafachuun gabaafame. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii biyyattii wiixata kaleessaa akka ibsetti xiyyaara imaltoota balaan mudate sun sababa haalli qilleensaa rakkisaa ta'een akka ta'e ibseera. Xiyyaarichi gosa Kiizinaa 208 Kaarbaan jedhamu kan dhaabbata siviil Link Aviationiin hojjetu sun osoo magaalaa Yeeyyirraa gara buufata xiyyaaraa idil addunyaa Juubaatti balali'aa jiru quunnamtiin isaa adda citee jedha ibsi abbaa taayitaa sun. Namoota xiyyaarichaan deemaa turan keessaa 2 lammiilee Keeniyaa yoo ta'an warri kaan ammoo lammii Sudaan Kibbaati. Gareen qorannoo ragaa funaanuu fi tajaajila ariifachiisaa deeggaru gara bakka xiyyaarri sun itti kufee kan magaalaa Juubaarraa kiiloomeetira 20 fagaatutti ergamuusaa Aljeeziraatu gabaase. Xumura irratti Iraan gaaffii marii pirezidaant Tiraamp ilaalaa jirti jedhan Abbaas Arraagaachi. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arraagaachi Teheraan gaaffii marii pirezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeessan irratti mari'achaa jiraachuu ishee beeksisaniiru. Iraan Ameerikaa waliin marii haqa qabeessa ta'eef qophii ta'atus sagantaan niwukilaraa biyyattii mariif kan hin dhiyaanne ta'uu ishee Rooyitersiitu gabaase. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin doonii xiyyaara baattu Abiraam Linkan dabalatee dooniiwwan waraanaa biroo gara Iraanitti ergaa jiraachuu fi guyyaa barbaachise humna fayyadamuuf qophii ta'uu ibsan. Tiraamp Iraan marii yoo barbaadde bilbilaan wal quunnamuu akka dandeessu dubbataniiru. Kutannoon Tiraamp sagantaa niwukilaraa Iraan dhaabsisuuf qaban walitti bu'iinsa giddugala bahaa keessa jiru gara dhibee dippiloomaasii fi diinagdee addunyaatti jijjiireera. Teheraan dura kallattiin Hormuuz haa banamuu uggurri haa ka'u jechuun karoora nageenyaa dhiyeessitus bulchiinsi Tiraamp garuu olaantummaa waraanaatti fayyadamuun Iraan dhimma niwukilaraa irratti akka jilbeenfattu dhiibbaa taasisaa jiru. Maddii muddamni Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru sun gara marii dippiloomaasiitti ni dhufamoo gara walitti bu'iinsa hamaatti geessa kan jedhu xiyyeeffannoo addunyaa ta'eera.